Waa'ee waliigaltee irratti haasawaa jiran gaamee yooga waliigalanii alaagalleellee waan takka mirgi Oromoodhaa eeggamee Oromoon teenya akka feetetti yoo boroddee akka feetetti yoo deemtee akka feetetti yoo galtee Oromoon qofti yoo ajjeesameen biyya san keessatti ajjechaan uummata Oromoo irraa hidhaan uummata Oromoo irraa yoo kahafu taate waan bireedaadha isin galee miti nuti illee wanna gubaannuuf hin jiru akkasii jaalmarroo keenyaanillee wal agarraa akkasii rabbiin nagee habuusu waan hundaaf wallaahi nagee habuusu biyya teenya keessatti nageenyi habuume du'aa godha soomana kana ani nama nagiyaa fedhu keessaa nama tokko maaliif nageenyi hedduu bareedaadha. Uummanni keenya nagaan bobbee nagaan akka galu barbaanna waan ta'eefu sanumaafu nageenyi habuume. Oromoon sanuma gaafachaa ture waan biraati miti. Oromoon maaliif qe'ee irratti du'aa maaliif saamamaa? Sigalee san qofaa miti immoo gaafii ofiillee qaba wanta biyyaa beef qaba wanta irratti galeef qaba. Ilaalamee gawaan hundaafume. Wallaahi ulfaataadha. Gaafiin Oromoon qabdu gaafiin baay'ee namatti nama dhibuullee miti garuu jarri wanta akkana ta'aniif hin beeku. Rabbi saba keenya haa tiksu garuu beela jira rakkina jira buqqa'u jira saamamu jira. Oromoon kun manurraa dhaabbatudha. Gaafii afaaniitu jira gaafii finfinneetu jira. Gaafii hedduutu jira. Oromoon ka Harar jiru Kaarsee jiru wanti inni itti du'eef gaafii finfinneetti wal qabatee gaafii afaanii gaafii alaabaa gaafii hedduu jira. Rabbiin nu asirreessu maraa itti dhufnee ilaallaa jechuu barbaadetti. Akka isaan itti deemaa jiraniif wanti isaan haasan tokko tokko laaltu masii makii xiqqoo maaliif haasofni kun naannoo Oromiyaa qofarratti haa gabaabbatu firree jedhuuf jira irri naftanyaa kun mootummaa federaalaa wajjin mari'achuu qabanii Oromoo waan akkasii odeessu kun hin taajine yaadu qaamni sadaffaan inni jedhamu sunillee dhugaa ta'e akkas ta'e xiqqoo waan gatee tokko yaa qaba jedhee amana. Meegaan tibeeytee akka sunet ta'ee jiraanitis social media qabnurratti yaada keenya hin ibsanne laammaatu maaliif jarjaruun bareedaa miti waan hundaaf gadhaabbanne maal akka ta'u xarafa qabnee akkasii miti akkanaa miti jechuu osoo hin ta'in gisa akka takka dhaggeeffachuu dhabuu keenyaa fi akkanumatti xarafa qabnee deemuu keenya waa hedduurra nu muda waan ta'eefu sanumaaf himee nutis dhaggeeffatuma jirra laalumatti jirra karaa kamii akkamitti ta'a akkasii hundi keenya nageenya barbaanna ilmaan Oromoo hundinuu nageenya barbaada. Namni lola barbaadu dirqama lolli ifiif nu dhufee malee nuti lolatti hin dhayne ammallee wanni Oromoon baruu qabdu namni Oromoon baruu qabdu osoo hin ta'in namni diinni baruu qabu jechuu barbaadeeti. Nuti lolatti hin dhayne lolaatu nutti dhufee nuti nagee barbaanna osoo jennuti nutti dhufanii nu jeesanii kan nu saaman waan ta'eefu gadhaabbannee ilaalleeti maal akka ta'u ilaallee gawaan nuun taane nuti akkuma duraanitti qeeqa keenya bannaa jechuudha. Yaada mataa keenya. Sirriidha makii maal sitti fakkaate addunyaa marratti addunyaa kana irratti yoo kofodatu taate lolli tokko akirri isaa faluma ta'a araaruma ta'a addunyaa marratti yoo fudhatte jechuudha. Garuu akkamitti gaafiin Oromoo kun gaafii bara hedduuti. Gaafiin kun akkam ta'a waan jedhu itti nuuf ni ilaalla maaliif akkam isaan odeessan kanatti hin ta'u qaamni sadaffaa wanni jedhamu wanni akkasii yoo jiraatellee itti nuuf ni ilaalla maraafuu amma keessa seenuu hin dandeenyu wanta hin beekne keessa hin seennu. Rabbiin uummata Oromootiif keeriyaa fidu. Har'a ammas makii wannoon qamadii har'a kontorbaandii ta'e qamadiin biyya keessaatti jechuudha. Qamadii fuutee gaariidhaan yookaan baajaajiin ganna keessa deemuu hin dandeessu. Si qaban. Har'a daabboon tokko gaafa duraa birrii 5 ture har'a birrii 10 jira. Har'a kaleessa yoo nuyi yoo caqaste jechuudha. Daabboon akka bunaa duraan buna qabanii gandarraan oo deemtu kaayoo feetee deemtu har'a qamadii gadi baatee gurgurachuu hin dandeessu mootummatti gurgurasa wanni akkasii beelli biyya keessa jiru rakkinni biyya keessa jiru namoonni garii nama yoo mootummaa namni yoo qeequ akka waan jibbaa waan akkasiitti fakkaata akkasii miti namni keenya gabbayee galuu dadhabee namni keenya hin saamamaa hin tumamaa daangaan cabee dhufeetiin ajjeefama kanuma irratti kanuma jibbinanu maaliif yeroo Oromoon biyya bulchu jedhuun kuni ta'a jenneetiin falmina malee nu nama tokko irraa rakkina qabanneeti miti.
Sigalee akka ilma Oromoo tokkotti saba kee yoo miidhamu artisitti si dhukkuba. Kanaafuu kana kan qajeelee rabbi biyya keenya nagahuu nu godhe haala siyaasaa lamaan iddoo lamaan araara bu'u immoo wanti keessa beenu hin jiru. Garuu ka hayyoonni ni beeku akka Oromoof ta'utti akka gaafiin Oromoo deebi'utti yoo ka araaraman ta'e gaariidha. Garuu akka gaaf duraa abbaa gadaati maaliyyoodha jedhanii nama galchanii warri galillee kaan marziidhaan kaan immoo walitti deebi'u waan ajjeesoo ta'e. Kuni bari gaaffii anaatu siyaame gali abbaa kiyyaa siyaame gali gaaffii san himteera. Mirqama waan irratti walii galantu jira. Walii galteen wanni irratti galan waa'ee sabaati. Sanumaafuu meegaa waan hunda waan deemu hunda numa laalla nuti. Dura deemnee naasofnu. Nuti maaliifi beektoon illee ni dogongoranii namni hin dogongora addunyaa kanarra hin jiru. Wanni hin taane yoo ta'es hin taane jenna malee eegala irratti ganaa akka eegalanitti balleessuu hin qabnu warri sooshaal miidiyaa kanarra jirru gad dhaabbannee maal akka ta'u maal akka deemu waliin laalla. Sirriidha. Rabbi maraafuu numa Oromoomaaf keeriyaa fidu. Uummata biyya addunyaa sabaaf salammii maraafuu nagaa haa buusnu. Sanuma barbaada. Nageenyi haa jiraatu. Gaafiin Oromoo haa deebi'u kanuma barbaada. Siigalee? Akkasii inshallah du'aa ima goona. Hayyeeta. Okay. Wanti biraa maaltu jira? Haarofti maalirra jirta? Maaltu bakkaani akkumatti fataa jechuun jirame. Xiqqishoo akka walii gaggalanii nuti xiqqishoo ni fataa inni egaa xiqqishoo amata meeqa guutuu iyyaa abbaani. Wallaa dhugaadha. Fataa jedhi wallaa. Sitti haa tolu. Walii galtee mallatteessan nuti. Fataa inni. Fataa jechuun gaariidha. Sabad juga. Iya. Gamme kuni senta. Ani shugguxiin teessan akkami daaraa dibadha. Ani shugguxiin teessan akkami gangaladha. Ani shugguxiin teessan akkami mataan dhaabbadha. Na waliin ni deema. Dura danaa barreessaa gamna. Yoo na waliin deeme okay. Na waliin ni deema yi. No jaa barreessaa afaan Ingiliffaatiin. Afaan Ingiliffaatiin no jaa. Hindeemu jettanii idda barreeffama dheeraa barreessan no jechuu gaggabaabsaa barreessa. Ni aartan namni gizeen adabeen hin beeka. Sanumaaf nama jara biraa hin fidne. Sini garee miti ani immoo adabamuu hin jaaladhu. Oromoo liyyoon taphadhee adabame natti tolaan. Maaliif lammii kiyya waliin na adabus rakkoo miti garuu jarattiin rakkoo qabdi narraa waan ta'eef adabbii isaan hin jaaladhu. Sanumaaf dhiifama na godha. Esa jirta maalo kottu na wallaansa akkanadha baqa inni gaa hundi keessanuu fudhadhee yaada keessan waan ta'eef galatoomaadha. Esa jirta